Akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii. Ani erga ilmi namaa boqoteen booda isa bu'aan sanaan beeku. Too ilmi namaa lubbuun jiru gaafa inni rakkate hojii rakkachuutu natti tola. Mucaan daa'imni argaa jirtan kuni dhalattuu naannoo Wallaggaati. Mucaa waggaa 16ti. Garuu rakkina maatii isii kana dandamachuu rakkina maatii isii gargaaruuf gara Joordaanitti dallaalonni biiroon jechuudha erganii turan. Akka carraa ta'ee carraan si badaa ta'ee achitti rakkoo hamaatu irra gahaa jira. Innis gudeedamuu fi umurii kanaan gudeedee namichi hojjechiifatu yeroo haati manaa baate gudeeduudhaan rakkoo irraan gahaa jira. Mee firoottaniif obboleettiin keenya waan isin jettu dhaggeeffannee walitti deebina. Rakkaa jedhamti gudeeduu jimmaa gannatii itti dhalatte. Erga biyyaa baatee kun hojiin torbeen ishee ijji jimaata har'aa kana jechuudha. Erga ji'a kana keessa erga deemteetii guyyaa lama malee silkiin daawwallee gaafa deemtee kaasee silkii irraa fuudhanii kamidha maalirra geessee anooma yoonaattu janna qabeen jira isaan hunda waluu didanii anuuna rakkadhee akkamidha maalirra geessee maalatu hojumaan baddee silkii jaarsaa irratti sagaleen qabeenyaanis Daawwannaan isa hojumaan baddee yoo hin danda'amu ta'e natti waan godhana ta'eegaa yoo sakaan dadhabe lubbuu watti murteessuu hin dadhabu achitti ulfoofteetu galtinaan jechuudha achitti fajjeestinaan jechuu wayyaa waan ajjeesa malee mana kanaan taa'u walii biiroo hin daawwallee maayuuna. Egaa rabbi balaa akkanaa namarraa eegu. Sagalee gadi jalqabaa kan obboleettii isiitii biyya biraa jirti isiinis inni lammaffaan immoo kan obboleettii keenya rakkoon irra gahaa jiruuti. Gurbaa dallaalaa isii geessee biroodhaan wal agarsiisee argadhee ittiin dubbadheen jira. Innis waa tokko geessee itti kennu malee wanti inni dandeettii wayii biroodhaan dirqamsiisee deebisisuu danda'e hin jiru. Qacarraa biiroo barbaadaa turre bilbila gurbaa dallaalicha erga arganneen booda warra biiroo bilbila jalaarraa fudhannee bilbillus nurraa kaasuu hin dandeenye. Aga dandeenye kan warra seeraatii miti ijoolluma Oromoo tokko sabaaf yaadannu qabanneeti biiroo akkana deemnee akkuma ta'e sodaachifnee ijoollee gara biyyaatti galchanu goona. Mee xumurasaa walumaan hordofnaa bakkuma jirtanitti of eeggadhaa. Deebi'ee immoo namoonni rakkoon akkasiisin irra gahaa jiraatan rakkoon gudeeddaa rakkoon waan tokko rakkoon jajjabaan akkasii isin irra gahaa jiraatan koomentiiwwan kana jalatti nu barreessaa keessaan isin dubbifna. Viidiyoo kana piriis sheer walii godhaa biiroo qaamaan itti deemnee waan dandeenyu ni goonaa fi galatooma. Hayyaa carraa keenya maaliif ta'e garuu carraan keenya obboleettiin keenya akkuma viidiyoo ishee sagalee mubaarak irratti taasoo akkasuma sagalee isheettis sagalee obboleettii ishees dhageechaa irratti mucayyoon kun akkuma nama kamiyyuu hojjedhee hojii jirattee erga biyyaa baatee reeffa ji'a tokkoof uumama kana keessatti immoo jaarsi midaamii ishee gudeeddaa irraan raawwachaa waan jiruuf adaraa maaloo na dhaqabaayii anas keessatti of ajjeesurraa galee maatii kiyya arguu naa wayyaa ulfooftee galtinaan jechuurraa asitti of ajjeesu wayyaa jetti waan baay'ee nama gaddisiisu. Jaarsi midaamii ishee gudeeduuf yeroo baay'ee itti akeekkachiisaa jechuudha. Kanaaf obboloota koo adaraa keessan warroonni keessattuu biyya Joordoon keessa jirtan obboleettii keenya kana dhaqqabaayii biiroonis yookiin immoo mucaan dallaa irraan deemu sanuu waan chon gochuu qabu hin danda'u jedhee jira Mubaaraki. Hedduu nama gaddisiisa baay'ee nama gaddisiisa wanti ijoolleen keenya keessa jiran jechuudha biyyootuma hunda keessatti. Adaraa ka obboleewwan koo viidiyoo kana sheerii godhaatii wanta dhimma ilaalatu biraan gahaa waaqayyoon harka diinaa keessaa ishee baasu hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Nuti kan baaneef sagaagalummaa fi miti yookiin gudeedamuu fi miti kan baaneef nuti hojjennee of jijjiiruu maatii keenya jijjiiruudha. Garuu biyya ormaa keessatti wanti nu raawwatu waan hedduudha. Kan silkiin qabne meeqatu jira har'a kan himatee hin dandeenye jechuudha. Kan himachaa jiru meeqa kan hin himanne meeqatu jira. Beekuu dandeessan kan gaarii jiru meeqa jira kan gaarii hin jirre meeqatu jira hedduudha garaa nama nyaata. Akkuma argaa jirtan obboleettiin ishees dubbatteerti isheenis sagalee ishee gadi qabee ustasaadhaan jirti malee dubbatteerti jechuudha. Innaa silkii sirraa fudhatanii jiru baay'ee dhiphachaa jirti mana san keessa adaraa maaloo na baasaayii na gudeeduuf ta'a namtichi jetteerti. Innaa kanaafuu adaraa keessan ijoolleen Joordoon jirtan adaraa keessan obboleettii keenya kana mana sanii baasuu yaalaa isiniin jedha ijoollee keenya bakkuma hundatti biyyootuma hunda keessatti dararamaa jiru jechuudha.
waaqayyoon harka isinirra haa qabatu kuni waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha nuti kan baanu hojiidhaaf malee waan akkasiiti yookiin nama dhabnee dhiira dhabneeti nuti kan biyyaa baanu jechuudha. Fadaraa keessan obboloota koo walitti hin dabinaa hundi keessaniyyuu akka viidiyoo kana agartanii sheerii godhaati nama dhimmi ilaalatu biraan ga'a ijoollee keenya kun biiroo illee akkuma gargaartanii furmaata tokko kennaaf hin jiru jechuudha akkasuma ijoolleen dallaala irraa dhuftanis kun dallaala akkasuma jedha jechuudha kanaaf yeroo baay'ee kan dallaala irraa hin deemina jennu akkasuma immoo karaa hin taaneen namoota hin taane irraa akka hin deemne kan jennu isa kanaadha jechuudha. Waaqayyoon harka diinaa keessaa ishee hawaasa obboleettii keenya hedduu takka na gaddisiise jechuudha micayyoo kana kunoo jaarsi madaamii gudeedudhaa fi halkan na kanaaf akkaataatti dararaa jiru dhageessanii jirtan osoo waan soba ta'e sagalee ijoollee kana lamaan jechuudha obboleettiidha tokko kan sagaleen ibsee ta'e obboleettiidha tokko immoo sagalee ishee sirriitti hin dhageessisu hin dhususti isheen immoo ishee rakkin irra gahaa jiru sanii jechuudha. Kanaaf ijoollee keenya adaraa keessan of eeggannoo cimaa godhaa karaa irraan deemtan akkasuma nama irraan deemtan illee beekachaa deemaa isiniin jedha. Manni isinii ta'uu baannanis dafaati ofirraa iyyadhaa akka furmaata isinii dabarsan jechuudha. Dhugaa rabbii hedduu nama gaddisiisa. Maaliif ijoolleen kun dhugaa dubbachuu fi micayyoon kun hojjechuu baate malee biyya ormaatti gudeedamuu yookiin immoo sagaagalummaa fi miti kan baate jechuudha. Hunduma keenya bakka walitti qabu hunda keenya hojjennee hojjijjiiruu maatii keenya jijjiirudha. Garuu immoo biyya ormaa keessatti wanti nama qunnamu laalaaka. Yoo gaafati immoo asii achi bilbilattee biiroodhaan furmaata naa kenni mana kanaan abaasi jetteeni biiroonni wanta goonuu hin dandeenyu takka badii takka of ajjeesii takka bilbila keenya irratti hin bilbilin jedhanii wantoota akkasii kanarraa deemaa jiru jechuudha. Kanaaf obboloota koo hundi keessanii sagalee walii ta'aa wal cinaa ejjedhaa micayyoo kanallee waan hin taane irraa ofan ajjeesaa ani olufa ta'ee yookiin immoo garaatti naafee biyya galuurraa of ajjeesuu naa wayyaa sitti jechaartu so akkas hin ta'in amma na baasaa mana kanaan dhaqabaa adaraa keessan na baasaa jechaarti Oromoo koo adaraa akkuma gootan godhaati warri joordoon keessa jirtan keessattuu ijoolleen ala hojjettanii baasuu dandeessa waan ta'e warri keessa turtanii beekta waan ta'eef ijoolleen achi jirtan hundi keessaniyyuu obboleettii keenya kan achi baasan jedha wayi waggaa 16 daa'ima xiqqoodha laalame laala dhugaa rabbii waggaa 16 jechuun baay'ee xiqqishuudha micayyoon kun jechuudha dhugaa hedduu nama gaddisiisa. Nyaannan tun kaa nama nyaatti isheenis jireenya kiyya fooyyessa maatii kiyya fooyyessa jetteeti malee har'a biyya ormaa keessatti nan gudeedama jetteeti miti kan biyyaa baate jechuudha. Garuu immoo kaa kun biyya ormaa keessatti akkanatti nama qunnamaa jechuudha. Kanaaf adaraa keessanii akkuma sagalee namaa dhageessan irratti sheerii godhaati micayyoon kun akka mana sanii baate woo barbaadde biyya haa galchan dhugaa rabbii jechuudha. Maaliif nuti gudeedamuu fi nuti kan dhufne hojjennee hojjijjiiruudha malee. Kanaaf obboleettii keenya akka bakka lubbumaan akka ishiin baatee mana sanii biyya haa galtu bakka biyya ishii galtee mana abbaa ishii haadha ishii keessa teechee hiyyummaadhaan jiraachuu ishii dha wayya shunkurtii gurgurtee jiraachuu wayya maali jechi biyya keenya dhabameeti dhiirri biyya keenya dhabameeti kan biyyaa baaneef nuti kan asitti dhiirri nurratti taphatuuf nuti hojjennee hojjijjiiruu malee dhiira dhabneetii nuti kan biyyaa baane kaayyoo biyyaa nu baase malee hiyyummaa biyyaa nu baase malee. Wanti hiyyummaan tun hungoon hin jiru hiyyummaan biyya ormaa keessatti ijoollee keenya kaarree fageessisee gala kaan jira baasee du'aa galchaa kaan immoo biyya ormaa keessatti dararamee alatti darbama kaan irratti albeen doorsisu kaan raammoodhaan doorsisu hedduudha wanti ijoollee keenya irra gahaa jiru kaan immoo gudeeddeedhaan doorsisu jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo wal adaraa keessa walitti hin dabina hundumti keessan akkuma sagalee namaa ofii dhageessan irratti walitti hin dabina hundi keessan dhiifama qofaan naqabaarratti fakkaate. Kanaaf adaraa keessan isiniin jechuu jaaladha bakka jirtanitti waaqayyo isin haa teessu akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu waaqayyo hunduma keenya wajjin yaa ta'u isiniin jedha obboloota koo namni viidiyoo kana agartee jechuudha obboleettii kee qabdaa haadha qabdaa ati shamaraa dhiirumtillee ta'e wabbaaffeete argatan taanaan viidiyoo akkanaa kana sheerii godhaati wanta dhimmi ilaallatu biraan ga'a adaraa keessan obboloota koo ijoolleen keenya biyya ormaa keessatti dararaa hedduu irra gahaa jira. Madaamonni dararaa hedduu irra gahanii akkasuma immoo dhirsi madaamii dararaa hedduu irra gahaa jiran jechuudha. Amma micayyoo kana immoo kan dararaa irra gahisaa jiru jaarsa madaamititu micayyoo kana gudeeduudhaaf yeroo hundumaa itti fiiga jechuudha. Kanaaf obboleettiin keenya kun hedduu bo'aa jirti hedduu cinqamaa jirti osoo nani biyya kana keessatti of hin ajjeesin biyya kanaan baasaayii jechaa jirti. Egaa maarree obboleewwan koo hundi keessan waga dandeessanitti wanta dandeessa irratti sheerii godhaati namni ilaalu baasuu danda'a micayyoo kana jechuudha achi. Akkasii isiniin jedha keessattuu ijoolleen joordoon jirtan jechuudha. Waaqayyo harka diinaa keessaa si haa baasu obboleettii koo gubanne maal nu gubate waan dubbanne wallaallee ofii keenya bakka gaarii yoo jiraanne ijoolleen obboleewwan keenya iddoo gaariin jiranii waan gaarii jiraachaa jiranii hedduu nama guba jechuudha dhugaa maali osoo ana ta'ee bakka san bu'ee hedduu na aarsa.